راديو مدن جينياتي راديو مدن جينيا فقلي ومتبل آسي مدن جينيا يا الله موتي جغاري غرتك يا إلهي دكاكيتين الرجيني يا رب الحمد لله دكاكيتين الرجيني يا رب الحمد لله دكاكيتين الرجيني يا رب الحمد لله بسم الله جرين جلك فما قاسا مكا قفتا قداتين قلعاسا kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. kabajiniif jaalalluun suniif kan makatuma salaamtaan teenye qilleensarraan qaxxaamuruu iddoo sun jirtan maratti sanaa ga'u. akkam jirtan nageenyi keessan dasaa xiqqaa guddaa nagaa baddaaf gammoojii nagaa baadhoo maddii lama nagaa ollaan keessan nagaa sa'aa namaan nagaa wanti rabbi siniif kenne hunduu nagaa siniif haa ta'u kan nagaa hin qabne nagaa rabbi haa kennuuf. kana gaha qabdan alhamdulillah jaagalta galfada nuleen gargaarsa rabbi guddaati sagantaa keenya guyyaa kamisa adoolessa 30 bar 2020 qabanne walitti deebinee jira. alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u. gayaa hawaasa keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa kan isin waliin turu ana muhee callaa. يا الله موتي جغاري غرتك يا إلهي دكاكيتين الرجيني يا رب الحمد لله. egaa yaa hawaasa keenya magaalaa baadiyyaatti biyya keessaa biyya alaatti bakka jirtan maratti ashamaa isiniin jennee jira. baga rabbiin jala bultii iidal arafaatiin walumaan nu ga'e isiniin jecha. egaa yaa hawaasa keenya sagantaa keenya guyyaan torbanti guyyaa lama guyyaa bitootaatif kan kamisa isiniif dhiyaatu qabanneera inshaallah rabbiin jeeraate. sagantichi keenya guyyaa har'aa ka guyyaa kamisaati jechuudha inshaallah. sagantaan keenya torbanitti yeroo lama dabra warroonni gaafatan illee asumarraan isiniif haa deebi'uti. sagantaan keenya guyyaa torbanitti guyyaa lama guyyaa kamisaatii fi guyyaa wixataa yookaan akka biyya keenyaatti namoonni gaafii kana gaafatan guyyaan eddoo jechuudha. egaa akka biyya keenyaatti eddoodhaan beekama waan ta'eef guyyaa kamisaa guyyaa eddoo jechuudha inshaallah. torban keessaa guyyaa lama jechuudha inshaallah. isinilleen madda nageenyaa hordofuun dhiisinaa warroonni biyya keessaas haga dandeessan bakka neetworkiin jabaa walgeessanii daawwaleetu godhatanii ergaa keenya kana adaraa waliif sheeshir gootanii akka dhaggeeffatan abdii qabna inshaallah. egaa wanti nuti dhagahaa jirru kaabidoonni bilisiginnaa yookaan PPdha godina walloo magaalaa kamisee keessatti lafa seeraan alaan gurgurachaa jiran waan jennu dhagahaa jirra. egaa ka bitus ta'e ka gurgurus seenaa jalaa hin baata waan isin gochaa jirtan kallattii hundaan isin hordofaa jirra. kun yoomuu seenaa jalaa akka hin baane gadi fageenyaan beekuu qaban jechuudha. kanaaf kun egaa maal akeekaa takkaan mootummaan tun akka kufuuf deemtuufu amalli mootummaa abbaa irree akkuma kana waggaa kufuu of argee lafa saamaa qabeenya uummataa saama waan ta'eef takkaan immoo yeroo ammaa kana kolleenjii kamisee keessa jiru fuulduratti kan ummanni keenya yeroo dheeraaf gaafachaa ture humna addaa nurraa kaasaa biyya keenya nutu nagaa biyya keenya eegsifata jedhanii gaafii gaafataa turan. inumayyuu amma liyyuu haylii yookaan kaambii liyyuu hayliidha kamisee kolleenjii fuulduratti ijaaraa fi jiran mana jechuudha. yookaan kana ittiin ijaaruudhaaf lafa ummataa adamsanii seeraan alaa gurguraa jiran kana keessaa waa lama hin dhabamtu jechuudha. kanaaf odeeffannoo kana duukaa buunee qabatamaan sirriitti hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a gara fuula duraatti. kana fakkaatti jechuudha wanti amma harkaa qabnu. egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti odeeffannoo harkaa isiniif qabna. odeeffannootti aansinee isaa Dr. Nuuree Dammaatiin kan guyyaa kamisaa nuuf dhiyaatu waa hedduu irraa hubattan gamni waa hedduu achi keessaa hubata jennee kanaaf isin biraan geenya jechuudha. jaalala amma kallattii maanin gara odeeffannoo buleessan obsaa sanitiin isin dabarsa. egaa turtiin keessan odeeffannoo waliin haa ta'uun gamanumaan affeerraa keenya. kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. oduu guyyaa har'aa kan isin dhageessu ana obsaasanim. gameessi siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhiyaate manni murtii guyyoota dabalataa 12 irratti dabaluu abukaatonni dhimma obbo Jawaar hordofan himanii jiru.
qorattoonni dhimma hidhamuu Jawaar qoratan guyyaa dabalataa guyyaa 14 gaafatan. Dubbiin Jawaar OMN irratti godheen lubbuu badeef qabeenya barbadaa'eef ragaa namaa fi sanada dabalataa kutaalee biyya hundaarraa fiduuf yeroo nu barbaachisa jechuun guyyoota dabalataa gaafatan akka manni murtii murteessuuf sababa dhiyeessan. Abukaatonni dhimma Jawaar hordofanis yaada qorattootaa kufaa akka ta'u sababni qorannoon kun dhiibbaa siyaasaa gochuuf malee yakka qorachuuf miti. Himanni dhiyaate dimshaashaan Jawaarii wajjin waan wal qabatu hin qabu. Maamilli kun yoo bahe dhiibbaa inni qorannaa irratti taasisu qorattoota hin ibsamne. Yeroo hanga ammaatu gahaadha olii kan jedhuu fi kana fakkaatan tarreessuun yeroon dabalataa kennamuu hin qabu jechuun falmuu isaanii abukaatonni obbo Jawaar ibsanii jiru. Obbo Jawaar Muhammad yaada dhaddacha irratti kennaniin ani nama siyaasaa karaa nagaa gaggeessu siyaasni nagaa fi ce'umsi gara dimokiraasii akka milkaa'uuf nama hanga feessu ol hojjechaa jiru malee yakkamaaf shakkamaa miti. Ijoollee eegdonnii fi warri hidhaman kaanis namoota qaama nageenyaa keessa turanii fi namuusa qaban kan kiliraansii argatanii fi hanga maasaraa mootummaatu amanamoo ta'anii hidhannoo waliin maasaraa fi qaamota mootummaa biraa seenaa turani malee yakkamtoota miti. Waan bade ani ijaare fakkeessanii dhiyeessuun sirrii miti. Kaayyoon ani hidhuu elekshinii keessaa na baasuuf malee ani yakka takka akka hin qabaanne qorattoonni tolchanii beeku jechuun dubbachuu isaa abukaatonni himanii jiru. Dabaluunis obbo Jawaar dhimma miidiyaa mootummaa qofti dhaddacha irratti argamu ilaalchisee miidiyaa mootummaa qofatu hayyamameera narratti public relationship godhu public reality narratti godhamaa jechuun yeroo dubbatutti manni murtii garuu miidiyaan na uggurame jedhu iyyata haa dhiyeeffatu. Dhimmi poolitikaa mana murtii irratti dhiibbaa taasisuuf jettanii asitti kaasuun hin qabdan jechuun yaada Jawaarii fi abukaatota isaa kufaa godhee fuulduraafis hin kaasinaa jedhee yeroo beellamaa guyyaa 12 hayyameera. Beellamni hagayya 11 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 5 bara 2012 qabamee jira. Godina Walloo magaalaa Kamisee iddoo kolleejjii fuula duratti mootummaan naannoo Amaaraa kaambii liyyuu haayilii akka ijaaraa jirutti gabaafame. Uummanni Oromoo waggaa lamaan ol nageenya godina keenyaa nutu eeggata humna addaa liyyuu haayilii nurraa kaasaa osoo jedhee wakkataa jiru inumaayyuu akka kaambiin ijaaramu godhamee jiraachuun gabaafame. Guyyaa lamaan dura aanaa Dawwee Harawaatti ilmaan Oromoo karaa gubbaa deemuu irratti dhukaasa banamuun gabaafame. Ilmaan Oromoo kunneen osoo suuqaa waa bitatanii deemaa jiranii haasaa mootummaa Oromoo adamsaa jiru dhagahuun akka shiftaatti ilaaluun dhukaasa itti banan. Akka odeeffannoon nu gahetti namoota meeshaa guutuu waliin qindaawee deemu argitanii yoo dhiiftan meeshaa keessan isinirraa hiikna mana keessanis hin diigna jechuun federaalli hawaasa akka rakkisaa jiru gabaasin nu gahe. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa warreen yeroo adda addaatti akka naannoo Amaaraa jeeqamu taasisan namoota bakka biraatii dhufan otoo hin taane dhalattootuma aanichaa bitamtoota ajandaa dabarsanii kennan jechuudhaan kallattii fuulduraas ergama bitamtoota jedhan kana fashaleessisuu akka ta'e dubbatan. Pirezidaantichi bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Tamasgan Xurunee kan dheengadatti umurame gumii idilee 15ffaa mana maree mootummaa naannoo Amaaraa irratti kan dubbatan. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa oduun guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne kana fakkaataa waan waliin turtaniif galatooma. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Maashaallah tabaarakallah boleessa keenya absaatan odeeffannoon dhageessisuu keetiif galata argadhu sin jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waa hedduu hubattan jennee abdii qabna inshaallah. Amma kallattimaan gara barumsa saata keenyaatti sin dabarsina. Egaa waa irraa guduunfadhaan gamanumaan affeerraa keenya jechuudha. Ya Allah mooticha gaarii galata kee yaa Ilaahi dika keetiin har'a geenye yaa Rabbi alhamdulillahi dika keetiin har'a geenye yaa Rabbi alhamdulillahi dika keetiin har'a geenye yaa Rabbi alhamdulillahi. بسم الله جرين جلك بمقاسا مقاقوبتا قداتيني قلعاسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، dhaamsi keenya ka afraffaa
dhaamsa gaggabaabaa daqiiqaa gabaabaa isinirraa fudhatu ka guyyarraa tokko namni irraa haa fayyadatu barbaadu yoo rabbi jedhe rabbigaa qalbii qulqulluu keessaa baasee gurra qulqulluutti rabbi seensee ka namni irraa fayyadatu rabbiin guddaan haa godhu. Dhaamsa irratti akka hundi keessanuu beektan ilmi namaa kun addunyaa tana gubbatti rabbiin guddaan waa lama taalmoggaa deemtu uume waan aqlii qabaa ka dubbataa jechuun waa lama uume takka ilma namaa kana beekamaa ka jiru kana ka wal argu kana kun ammoo waan jinni jedhaniin kana sheexaan afaan kulleen isii jala seenti jalataa isiiti aalamni kun aalama biraa kan wajjin jiraatu kan ammoo waliin garre inni nu argaanu isan garre aalama kana irraa tikfamuuf rabbiin guddaan waan tikfamuun hedduu rabbiin guddaan nu godhe waan sanirraa tokko ayatul kursi qissa an deemuuf osoo hin ta'in dura waan kana nama agarsiisa qissa gabaabaa tokko kan namni hunduu beeku ka hadiis sahihaa keessatti odeeffame Abi Hurayran radiyallahu anhu wardaah waardiyaa eege jedhaniin bakka mana dhihanaa ka dhihanni raashin itti bu'u eege jedhaniin bakka midhaan itti bu'an jechuu ka ummata midhaan itti buusine achirraa nama dadhabaa qoodan bakka tana isaa eegu halkan waan arge nama suuta seenee waa hatu arge nama kaan qabnaan abboo rakkadhee dhufee waa hattuu miti anini rakkoo guddaa itti dirqameeti malee waa jaaladheetii miti kanaafuu ijoollee xixiqqoo guddisaa ijoolleen waan nama biraan qabdu rakkadhee abboon asottanii naga dhiise deen waan inni hate irraa fuudhee deema jedheen ganama yeroo inni salaata subii dhufe rasuuli rabbi alayhi salatu wassalam Abi Hurayra waan jedhan Abi Hurayra namtichi booji'amaan kan kee kaidaa kun maal tahe jedheen rifate Abi Hurayra akkamitti rasuuli dhaga'ee nutti hime bara rasuula rabbi isa kawaahatu arge alayhi salatu wassalam isa kawaahatu arge wamaa rakkoo himateef irraa gadhiisee jedheen yoos maal jedheen inki jibaa ammas hin deebi'a jedheen halkan marroogaa hin deebi'a jennaan rasuuli maal tahe Abi Hurayran taa'ee eege Abi Hurayran taa'ee eegnan halkan yoo inni jedhe suute Abi Hurayra rafee arge inni seene namtichi dhab gotee qaban malee abboon malee na gadhiise jedheen eeganaan deebi'u firaa gadhiise ganama rasuulli malee gaafate alayhi salatu wassalaam aboo booji'amaan kan kee kun maal tahe jedheen bara yaa rasuula rabbi malee rakkoo himatee gadhiisee bar jedheen inki jibaa ammallee hin deebi'a jedheen halkan sadaffaa taa'ee qophaa'ee eegagaa yoo inni dhufee waa hatuuf ga'e dhab gatee qabe wallahi si gadi dhiise wanni feete buutee si gadi dhiise neeraadha wanni feete buutee ganama rasuula si fide malee si gadi dhiise guyyaa sadii deebite aboo waa si barsiisaa na gadhiise jedheen maal na barsiifte jedheen Abi Hurayran nama barumsa qiyaasa malee jaalatu san beeka Abi Hurayra waa tokko yoo barsiifte waan hundarraa fudhatta waggaa sadii keessatti waggaa sadii qofa rasuula wajjin jiraate Abi Hurayran radiyallahu anhu wardaah waggaa torbaffaa caama fatxi khaybaraa islaamee dhufe sandura islaamee biyyisatti Tufayl ibn Amr faa wajjini garuu gaafsan rasuula bira dhufe waggaa torbaffaa waggaa kuryaffaa rasuulli du'e alayhi salatu wassalam waggaa sadii qofa rasuula wajjin taa'ee jechuudha waggaa kudhanii tokkoffaa eegaltee du'a rasuulli alayhi salatu wassalam duuba yeroo gabaabduu san keessatti warra waggaa 23 wajjin taa'e irra hadiisa haffate rasuula rabbitti dhufee waa haffazuu dadhabe du'aynaa godhedheen wayaa tante ol qabadhedheen wayaa isaan soola isaa akkana qabatee rasuulli itti buuseef rabbi waan asi kenne takkalee harkaan gatiin jedheen eegasi waan rasuula irraa dhagaye tokkollee hin dagatu khutbaa guutuu akkasitti haffaza jechuudha muhaadaraa guutuu haffaza jechuudha duuba Abi Hurayra kana waa baratu jaalata Abi Hurayran kana waan ta'eef waa si barsiise dheen namtichi maal na barsiifte naan yoo halkan ayatul kursii qaraate shayxaanaaf jinniin tokkolleen sitti hin dhihaatu jedheen hayaa eeganaan deebiin jedhe gadhiise rasuulli alayhi salaatu wassalaam ganama malleen gaafate aboo booji'amaan kee maal ta'e nan bareeda qabee fiduu murteeffadhe ammoo waa si barsiise naan jedhe waan barsiisee gadhiise akkana naan jedhe wanni kun dhugaamoo maal jedhe yaa rasuulallah sadaqaka wa huwa kadhub jedheen dhugaa baana jedheen ammoo inni kijibdu jedheen nama dhugaa dubbatu miti shayxaana jedheen namtichi jinni jedheen
wani jechu barbaadu amma jinni kanaga innu himela ayatul kursi nama qara jinni min tuqochu rasul rabbil alayhi salatu wassalam hadith biraka isatti muhiman qissa narra de muftum mal biya yamani targamte qissan tun nama tokkottu sahiratu falfaltu sahira chun bayta nama badina madalagu falfala nama madalagu nama kana ture nama kana teega booda tawba godeen booda odeesse qissa kanarra qissa sihri isarra odeesse maal jedhe odeesse maal irratti tawbatte jedhaniin maal irratti gara rabbii deebitee tawbatte jedhaniin nama kanaan wani irratti gara rabbii deebi'ee yeroo tokko ummata walii yaamee hugnatiyya tafalfalaa haga singeettu garsiisuuf ummata walii yaamee yeroo baay'ee akkas walii yaamee yeroo yaamu kana sibiila qara qabuun if waraana jedhe harka lachittuu qabadhee gamanaan if waraana jedhe akkasitti ummanni rifataan iyyeedhe kunoo gaa waa takka an huna qaba waa takka ta'uu gartuu jedhaan jedhe akkasitti duuba namni mattina dhufee waan akkanaa naa godhu waan akkanaa naa godhu waan akkanaa naa hojjedhu hoo malla akkanaa naan jedhan jedhe waan argame duuba jedhe guyyaa tokko ana ka ummata baay'ee olif fide yeroo if waraanu san jedhan jinnittu waan dura qaba jedha kanatti waan jinnin qabu san waraana malee if waraanu ummanni immoo waan if waraane si hajedhe animo if waraanu jinni takkas waan qabee dhaabate waan isaan qabanii dhaabatanii kana waraana jedhan gara maraan anamo if waraanu guyyaa tokko ana akkasitti gammachuu guddoo keessa jiru ummata baay'ee hugnatiyyaaf dandeettii garsiisaa jiru namtichi tokko gurbaan dargaggeessaa tokko gasseene jedhe ummata baay'ee taa'ina daawwatu kanatti yeroo nacha sani asseene fuula nama salaata qabu ka ibaadaa qabu ka imaana qabu irraa mul'ate irrifadheedhe ammoo ran kaane firaatti oofeedhe gurbaa yeroo acha sani gasseene ayatul kursi qara'e الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم آية الكرسي قرأ يرو إني آية الكرسي قرأ شيطان جنين دراوانيك أبيد آبا تكون بقاتي دبره نمتشكو بانكابو أكني آية الكرسي قرأ أكا جنين بقاتي لكو بانكابو كنو تلالا إليك نسيتنا كيف جبيسي أتشمان دوغان غراسة دبره سبيل كون هادون طول سمد دبرته achuma gaggabere ji'a sadi koomaa keessa ciise ji'a sadi koomaa keessa ciise eega ji'a sadi koomaa keessa ciise ji'a sadi booda hirriibaa ka'e jechuu bakfate jechuu nama beeke jechuu yeroo duraan bakfadhe akkana iladdaan banadhe jinnii kaan kana bira ciisu ka'e jedhe maaltu argame jedheen jedhe maa akkamitti na gadhiiftan maa na biraa deemtan maa na dhiiftanii na ajjeeftan jedheen jedhe yoos abboo sanii miti yeroo gurbaan sun achiin gasseenee ayatul kursii qara'e sihii miti magaalaa guutuu keessaa maleekan nu baafte jedhaniin magaalaa guutuu keessaa nu ari'anii yeroo ati foraan sun nu magaalaa keessaa nu baafamne jedhanii magaalaa yuu keessa hin jirru amma waa takka godhaadhe waan biraa tokkollee na araarsuu hin dandeettan jedheen gurbaa san ajjeesuu malee gurbaa san ajjeesaa saniin na gammachiisaa na araarsaa jedheen achi kakatan tokko maal jedhe isa ka warra isaanii mana isaanii haadha isaa dura taa'u ila keessaa darba jedhe kulle maal jedhe seenee onnee isaa dhaabee akka inni onneen dhaabattee du'u godha jedhe kakatanii na biraa yaa'an kun kaan akkana godhe kun akkana godhe na biraa yaa'an guyyaa maroon deebi'an abboota dhabinaan jedhan jedhe amma karoora kaayuu gorre jedhamma anaaf jinniin kun akkami gurbaa kana miina akkami gurbaa kana ajjeefna waggaa sadii irra dalagneedhe waggaa sadii guutuu irra dalagneedhe anillee sababaa kana jinnii kana gabbaree waan durin gooneef hamaamtuu mara godhe jedhe akka isaan humna guddoon na gargaaranii jinnii an beekuma kanaa miti ka kanarra gurguddaa naaf fidanii gurbaa kana miidhan waan silaan taane marayyuu godhe jedhe boonan dadhaban jedhe jarri maaliif dadhabdan jedheen jedhe minaa hima aboo gurbaan ganama subi salaata subii dhaqee jamaa salaata yeroo salaataa irraa bahe achiin ka'u achi taa'e rabbii fi quraana fi qaraatee rabbii fi zakkara haga salaanni duhaa ga'ee aduun baate ol dheerattutti yoo salaata duhaa salaatee managgala tuqumayyuu hin dadhabne jedhanii
حديث صحيحة هذا الشيء كرسول ربي جل عليه الصلاة والسلام نمني صلاة سبئي جماعة والجن لك إيه صلاته فهو في ذمة الله تك ربي كيس جل وياسا جل رسول ربي عليه الصلاة والسلام تفما وني تقولين كيس تقودا دانجر تقوياسا جل رسول ربي عليه الصلاة والسلام يقف رحمن السنة تاجراته لا الحقيقة صلاة سبئي صلاة جماعة والجن رباكنا وياسا وني تقولين تقودا ديت هل كان آية الكرسي قرأتها نما آية الكرسي قرأت إيش وانا تقول هل كان سننتقط هذه صحيحة مرتو جنين كنت قودت لبي إيجا إلا سامري دائما الرأي دنجي رب سنابا اللي سوى تكر كان قبلني أتشد إيماني قرانا سيني قربا كان لك إدام أبو جدنجي أو وقاها كان ساحر أم بيتا فالفلتو وياك كانك أمي دم اللي ستو وقار أم بيتا حالو سنبهو سأجيسو فقاسة دي سرد دلقيدين dadhabe abbo maal dalagda jedheen waan an dalagutti dhiisii gara rabbi kootaa deebi jedheen atu achi shahaadaa qabatee tawbatee gara rabbi deebi'ee masjida galee jara lamaan saahiba ta'anii yeroo san nama ibaadaa qabu kawaa rabbii fi qajeelatti gabbaru tahe namtichi falfalaa kun wannan jechuun barbaadu basirratti rabbiin guddaan qur'aana kanaan nu tikse zikrii isaa kanaan nu tikse عبادة تنا نتكس عبادة تن آخرة قفا نفيدو قفا آمتي الدنيا تنا التي نتكسي تي بيكا عبادة ربي تعجبانو ذكر ربي عجبسنو آية الكرسي يرو تقول لك اندغاني هل كي يرو رفتو آية الكرسي اندغاتين يرو صلاة تمريو آية الكرسي اندغاتين رسول ربي جل عليه الصلاة والسلام نمني آية الكرسي صلاة هندبو دا آية الكرسي كراو جنة سينو ردو أقفا روين دون ور جنة عيد رسول ربي عليه الصلاة والسلام وانجواب دقيقة لما سدير سيدان فرطو دقيقة سديسا آية الكرسي كان يجي صلاة الرابات بكسان سيهيتاو آية الكرسي كاري إيجا سي أذكارها كي كانت تدبر ربي كرافرتنو هاتيكسو خمتو هندنو راها قبو واني في جالتنو هاجالة چيسو واني في جبو هندا ربي ندانو هاجب بسيسو ربي ولينو هاجالچو أفان تقنو هاقودو خمتونو راها قبو يودو بربي ندانو ديبسين علم كينا علم إيمانا علم دينا علم قرآن علم مسيدا ربي ندانو هاقودو هاقنا فيكا رسكي بالدو ربي نوكني فيا قد ربي نوكني نجا قد ربي نوكني لما تشول إنو هادابو هاقنا فنقا ربنا ناجراد هاقنا مسرتي آنو كيستي يوجراني ويابر والقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله صادق إن رب سرها جالتهم لرب سيادي رسول إيجا هردوفتوتا كينيا تساكو يا هراكنا رواحد دوه بطنجني أبدي كمنا إن شاء الله إيجا نولين سجنتا كينيا والدراب بودان كان سنرانغا تروي أنا مهي جلالا سجنتي كراس واحد دوه بطنير تنجني أبدي كمنا إيجا دقي فتوتا كينيا حاجة سجنتا بروتي ولتي ديبنوت نيرينيا غاري نوف جرادا هيدت فولو دراكنس خيا هدني والأرقد آدا إن شاء الله حالا غاريدان نما هيدا كان جيفتو ربي نهاغو دون دمكينيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.